Bu'aalee barnootaa jabeessinee himna burqaalee beekumsaa yoom galatoonfanna. Abdii muratiin jabaadhu barsiisa galanni kennumu seenaa keessi boonsa. Abdii muratiin jabaadhu barsiisa galanni kennumu seenaa keessi boonsa. Akkam jirtu daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork. Turtii barsiisaa kabbadaa camadaa waliin magaalaa Geedootti taasifne kutaa tokkoffaa biraan ga'uun keenya ni yaadatama. Kutaa tokkoffaa qophii keenya kana keessatti barsiisaa kabbadaa camadaa fi waahillan isaanii seenaanii qabsoo jalqaba bara 1980 irraa eegaluun keessa turan maal fakkaata, bu'aa ba'iin qabsoo keessa darban maal fakkaata waan jedhu isin biraan ga'uun keenya ni yaadatama. Kutaani lammaffaan qophii kana amma kan itti fufu ta'a. Kutaa lammaffaa kana keessatti immoo gubachuu mana hidhaa Qiliinxoodhaan booda haalli ture maal fakkaata waan jedhu ni mil'anna. Gama kan birootiin barsiisaa kabbadaa camadaa jijjiirama siyaasaa qabsoo uummanni Oromoo barootaaf taasisaa tureen biyyattii keessatti dhugoome irratti yaada qaban nuuf qoodu. Qophicha akka daawwattan kan isin affeeruun Yihuun Ingidaati. Gama ogummaa kaameraatiin kan faana turu immoo Yoomiis Gonfaadha. Ammas turtiin keessan nu faana haa ta'u isiniin jenna. Abdii muratiin jabaadhu barsiisa galanni kennumu seenaa keessi boonsa. Abdii muratiin jabaadhu barsiisa galanni kennumu seenaa keessi boonsa. Kutaa nuti jirru keessatti dhukaasanii nama sadii rukutani. Tokko Amaaraadha kanarra rukutame, tokko Tigreedha lapheesaa kanarra rukutame, Oromoon tokko Shaambala Waaqjiraa kan jedhamu maqaa isaa nan beekaa kana rukutame. Kun otoo ta'ee jiru warra rukutame baasaa jechuutti ka'anii abiddi qabate. Abiddi kun kan qabate hidhamaa gubee jedhu isaan. Maashiniin shaayii duubarra jirti balbalarra. Maashiniin shaayii sun lokkofamteetti. Maashiniin shaayii sun bishaan fixxa. Abidda achirraa ka'e nu bira zoonii tokko. Achi akka carraa abiddichi hin dhaamfame namni gara 8 ta'u rukutame. Tamasgeen Tsaggaayee kan jedhamu poolisii isaanii ture. Mormiin maddaddaa waan inni taasisuuf achi keessaa shoror keessaa dhadhanii qabanii hidhanii jilba kana calqaba isa rukutanii hin beeku waan ta'eetiif rukutanii mucaan gollaa baatu tokko hin du'e. Mucaa kun erga du'ee booda zoonii lamatti geessanii baatanii zoonii lamatti ibiddaa gubee hidhamaa gubee jedhan. Namni du'ee ka'eetu kan du'e zoonii tokkottidha. Namni du'ee ka'eetu deemee dhaqa. Gara nama 8 kan rukutame achi keessatti kanaan beeku kanaan hin beekne hedduun isaanii jiru. Isaa booddee manumatti gallee ciifne manatti gallee otoo ciisaa jirru ol jenne yeroo ol jennu ammas akeekkataniidhuma. Adda koo kana dha'uudhaaf rasaasa gadhiisanii akkasan jedhe bishaanan fudhadhadheen ija gubnaan kolemii girgiddaa jira isatti gale. Booda maaliin jedhee yeroo akkas ilaalu rasaasa keessa jira. Kolemicha keessa hin baane jechuudha. Kilaashiidha. Sanaa booda gadi ciciifne hamma ciciifnu turree booda federaalli warri intini kana kaawwatan maalinni maqaansa Cimbili isa jedhamu kana kaawwatan isa dhufanii bahaa namni sin tuqun jiru jedhanii uffata keenya nyaata isa qabnu bassoo waan adda addaa walumatti funaannee ijoolleen dhumaniiru jennee ijoollee warra duubaa qoonqoon hin fixa jennee uffatuma keenya fudhannee baane. Maaliif zoonichi hin gubanne? Zooniin 2 fi 3 gubateera. Namoonni irra caalaan namoonni 20 tokko zoonii 2ttidha kan isaan du'anii. Zoonii 3tti nama tokko kan du'e, zoonii tokkotti immoo nama tokkodha kan du'e. Namoonni 21 achittidha kan isaan dhuman. Maqaaf 21 jedhu garuu 21 qofaa miti. Namni hin beekamne jiraachuu danda'a achi keessa. Abiddi sun kan ka'e zoonii 2ti. Calqaba. Zoonii 2ti aaraa argine. Achi booda isa kanaan namni ibiddan qabsiisne maashiniidha. Kan dhoye balbala irratti calqabe. Achumaan qabate balbala. Isaa booddee dhukaasni gara dhabe
jarri sun bahaa jennaan lakki nu ajjeesaa sumatti duula warri dallaa kanaa nu fixuurra isin nu fixaa jenneeni nuti isin hin tuqnodhanii naguma meeshaa keenya fudhannee baane. Baanee addaarasha tokkotti yeroo nu naqan shaantaas meeshaa baannus lafa naqaa jedhan lafa naq siliippeera baasaa jedhan baasne jaakkeettii firraa baasaa jedhan hin baasne lafa naqne achi keessa teenye otuma teenyuu bokkaan roobe bokkaa hamaan warri kaan immoo bakka irratti walitti qabamaniiru bokkaan sun isaanumatti dhume achii booda diide sana keessatti naannessaniitumu hin iyyaa isa kan kaateenaadhaan walitti hidhaniiru amma kaateenaan ga'ee kaateenaan ga'uu hin dandeenye uni dhumarra waan baaneef kaateenaan hin jiru isaa booda galgala ga'aniitu makiinatti namaa jedhanii gara sa'aatii tokkooti makiinatti nuna qaban filanii warra kaan gara makiinaa 18 gara Zuwaayit isa kaan gara kaan warra Roobititti nu ergan qabeenya keenya nurraa fudhatanii nu dararaa gaafa jimaataa kan nyaanneen qadaamee oollee ittiin bullee galgala sa'aatii 10 Zuwaay geenya. Zuwaayit lafti bari'ee lama nu hidhanii kaateenaa fidanii lama nu hidhanii ol nu naqan. Achi keessatti egaa erga ol nam'inee booda uffata hin qabnu homa hin qabnu lishoon isaa gara gaantiidha. Achirra ciif siliipperii malee homa malee bishaan hin jiru asii mana fincaaniiti achuma keessa ajaasaa keessa guyyaa 12 guutuu uffata malee uffata halkanii malee uffata guyyaa qomee tokkoof qomee jechuun kanatee raashee jedhama. Ishee fi surreedhaan miilla qullaa guyyaa 12 bulle. Guyyaa 12 boode birlibsi qaratti ajaa'i. Firaashii qaratti ajaa'iru tortoreeru isa nuu fidani. Isa saameen jennee fudhanne halkan joonii kan jedhan tokko keessumaa Tigree foddaarraan ilaala hin sochootee ol kaate jedheetu achirraa bu'ee dhufeet halkan banatee nama tuma. Sanumaan mana fincaanii dhaqxa akka walitti hidhamtetti yeroo inni tokko taa'u inni tokko gadi jedheetu dhaabbata ajaasaa sana ofitti fudhachaa akka ta'etti achi keessaa isa kaan immoo barbaadan maal godhu harka tokko lukatti hidhu harka isa tokko immoo luka tokkotti hidhu inni tokko akka horiitti deema harkaaf miillaan inni tokko immoo dhaabatee gotota akkaataa kanatti namni mana fincaanii dhaqaa turan irree jiru. Sanaan turree gaafa guyyaa 12 2009 nuu kennanii gaafa 12 gaafa 13 uffannee bullee gaafa 14 halkan keessaa sa'aatii 8tti dhufanii namoota filanii naqaa turan. Namoota waamu hin dubbisu hin waamu hin dubbisu eenyu maaliif akka waamamte hin dhoksu warra mana bulchu akka bulchaatti manatti filaniiru sana waamu. Inni mana keenya bulchu nu faana ture. Akkasumas warri badii dalaganii musinaadhaan hidhaman jiru. Musinaa jedhanii hidhaniiru. Isaan kunis jiru isaan saaniin waamanii hin qoratu. Maalidha jenne guyyaa guyyaatti dhufanii nu waamu. Maalidha laataa jenne. Isaan beeku warra mana gubeedha nuun jedhu. Isaanumti deebisanii. Mana maal gubne ree wajjin jirra oon jedhanii alaqaa keenya sanaan. Haaya ati waan goonee naan jedhe. Isaa booda gaafa 14 sa'aatii 7 or 8 ta'a tilmaamaan nu fe'anii gara Qilintootti nu deebisan. Qilintootti nu deebisanii mana duwwaa tokkotti nutti naqanii nutti cufan. Hanuma Zuwaayii baane qorra sana keessaa aduu sana keessaa jennee gammanne. Sa'aatii 5 egaa achitti hin dhufaa maatiin keessatti maatiitti dubbattu maatiin dhufuu calqabee guyyaa 15 sana keessatti maatiitti dubbattu waan sitti kennu sitti kennee garagala. Hamma kana namni iddoo jiru yuun beeku akka carraa ta'ee barbaachuma keessa dhufanii uffata wayinaa kennaniiru. Qilintoo geenyee sa'aatii 5 yeroo geenyu guyyaa keessaa daabboo tokko nutti kennanii daabbitti ciniinnee yeroo sa'aatii 5 geenyu kaa'edan laaqana nuun hin jenne homa nuun hin jenne kaa'a makiinaatti namaa jedhan.
eessa deemna inni yaaddoon nu nammee nu fixuuf jenneetu yaaddaa jirra malee eessa dhaqnaa yoo jennee gaafanne hin duunu. Isaa booddee Gabra Maariyaam fi Taklaay kan jedhan. Qiliinxoo dhaqxus Taklaay, Maayikalaawii dhaqxus Taklaay, Mabraat Haayilii dhaqxus Taklaay. Idduma hundaatti Taklaay fi Bariheedha. Isaan paatrooliidhaan deemu. Ziwaayin nu ka'anii. Ziwaayitti galgala gara sa'aatii 11tti geenye. Achitti siliiperii nurraa yaasanii. Luka keenyaan ammoo ishee qabannu waa qabanne irraa moofaa wayii. Ishee fudhannee mana qorqorroodha. Mana hidhaatti nu naqan. Mana sanatti nu naqanii miillaan deemna. Gaafa 15 ganama kaasanii mana fincaanii dhaqnaa lama taane hidhamnee hiriirree dhaqnaa. Namni 14 yookaan 20 ta'ee hiriirree jira. Hammi kun nama sireeba. Yeroo dhaqxus yeroo galtus. Achuma mana fincaanii teessaa bishaan hin jiru waan itti dhiqattuun qabdu. Yoo midhaan sitti kennan immoo shintibeetii teesseen deebitee nyaatta. Sanatu ture. Sana keessa otoo arginu hamma fulbaana 20tti turre. Shawaaroobiti dhaqne gaama. Shawaaroobiti turre. Gaafa 20 lakki sa'aatii 11 yeroo ta'u na waaman. Tilmaamaan. Qorannoo calqabaniiru. Ganama mitikkuu dabalaa kan jedhan tokko nu biraa waaman. Mitikkuun hin deebin. Hin ajjeesan immoo jennee yaaddoon nu nam'e nuunis. Yaa qoonqoodhaa beelofne irraa biddeenitti waa cinii nu anaatti calqabu na waaman. Naayeen biddeena sanas na nyaadhan jennee dhiiseen ba'e. Nan baay'ee teessuma naa kennanii taa'ee jedhanii tika kan ture Naggaa Kaasee kan jedhamu tokko jira. Nama guddaadha. Ulfinaan himii. Qaldiin akka kanaan dura Maayikilaawitti qalladee baacee darbite hin jiru. Himii waan gootan birrii 400 isa Baqqalaa Garbaa isa Dajanii Xaafaasitti kennan fidii. Isa kana eessa akka goote? Duriyyee filaatteetti mana gubsiiste moo maal goote jennaan lakki ani kana sin goone. Kana gochuus hin qabu maaliifi? Bornanii kamoo badiin dalagee hin qabu. Namni mootummaan kanuma jirudha nama hidhuuni. Jedheen itti mee na dhaga'uu hin dandeenye taa'ee jedhamee lafa daaraa keessan taa'ee isaa booddee nan fannifame. Fannifamnaan reebichi na tammaannaan nan iyyinaan siliiperii wayii argadheera gaama. Namni naa kenne achuma keessaa ijoolleen waa qaban jiru siliiperii ishee haphii tokko fuudhanii qoonqootti na cuqqaalanii na tumanii nan ilaalaa akkasitti yoo ilaalte maaliif nu ilaaltee jedhu yoo dunuunfatte maaliif dunuunfattee jedhu xaawulaa tokko lafaa fuudheetu barruu miilla kootti koomee koo kanatti yoo nasii achi na rukutu dhiigni keessaaf hin tiraate mismaara qaba. Qubni koo kun cabaadha. Qeensi miilla koo tokko buqqa'eera. Elektiriikiin sitti dhaatama. Kunoo madaana sirra jira. Boksiidhaan ilkaan koo kun. Maayikalaawittis rukutameera. Ilkaan koo kun ilkaan 4 narra hin jiru. Ilkaan 3 achumattan buqqisiisee babbaqaqnaan. Ilkaan tokko immoo ergan bayeetii Phaawulosittidha kan ani buqqisiise. Tarsa'eetu jira. Rukuttaadhaan jechuudha. Sana booda guyyaa 10 mana olin ba'u gadin ba'u sireetti hidhameen jira. Yeroo tokko dhufanii ganama narraa hiikanii mana fincaanii dhaqu jedhu harka koo lamaa walitti hidhanii isaan mana fincaanii dhaqaa achi deebi'een nan hidhama. Itti nan oolaa galgalas akkasumatti guyyaa 10f addaaraa shabal'aa keessa asitti goondaan na nyaachaa ture. Miilla koo isa dhiige sanarraa hantuunni dhufeetu dhiiga irraa baa ture. Hantuuta horsiisanii gadhiisan ta'een beeku achi keessa immoo hantuuta jira. Qorqorroodha. Irrisaa qorqorroo jallisaa qorqorroodha waan ta'eef Shawaaroobit keessa immoo hantuunni dhiiga irraa baa ture. Akkatti ofirraa oofuun qabu. Akkaataa kanaan hanga gaafa onkoloolessaa tokkoo ji'a lammaffaa bara 2008tti ture. 2009tti ture. Gaafa tokko sana dhufanii amantee waan jiru amantee ammas itti deebisnu moo amantee waan si gaafannu hunda mallatteessita moo mallatteessitu. Yoon ises du'a yoon mallatteesses du'a mallatteessee gara beekuttaa ba'u jedheetaniin naa dubbisis hin jenne mana barumsaa tokkotu jiraachuma keessa mana barumsichaatti nageeffate namicha Alamaayyoo jedhama
achitti gale. Achitti mallatteesseefiin amma namatti dabalamtaadhanii namoonni manni dhagaadhaan ijaarame tokko immoo jira. Achi keessatti namoonni 16 qoratamanii kan darbaniiru achi keessa jiru. Namoota sanatti nama kamee hafuuran baafadhee harki koo sidhaadha. Qaamni koo dandeenye socho'u. Harkuma sanaan immoo namoonni hamma danda'an hidhaatoo ta'anii hidhamu. Galgala sireetti hidhamne. Inni kaan immoo isa tolaniif immoo harka lama walitti hidhanii bulchu. Wayyaan sirraa bu'ee akkatti baafattuu hin qabdu, akkatti uffattuu hin qabdu. Kanaan hanga sadaasa guyyaa 11 bara 2009 turre. Achi keessatti egaa dhufee naggaa kaasee kuni Alamaayyuu Haayiluu Komaander Alamaayyuu Haayiluu kan jedhamu hedduudha isaan. Qorattoonni maayikalaawwii kun ኢትዮጵያን በጥቁር መዝገብ ያስመዘገባችሁት እናንተ ናችሁ። ጃፓን በሰው ሞራ ሳሙና ሰራች፣ ኢትዮጵያ በከሰል ደገመችው ብላችሁ በጥቁር መዝገብ ያስመዘገባችሁ እናንተ ናችሁ። የሀገሪቱን ሕሊና ስላበላሻችሁ የእናንተን ሕሊና እናበላሻለን ጀደኒ ኑቱርሰኒ አቺ ኬሰቶ ደረረምኑ ሀር አቦሩ አቡ ከን ጀደን tokko ጅራ ፖሊሲ አጀጃ መነ ሂዳ ሰናቲ ሾኮክስ sochoote afaan Amaariffaan sochoote rasaasni tokko nama shan gaggeessa. Akka qilintoo sitti hin fakkaatiin inni qilintoo waan dhagaa ta'eetiif rasaasni keessa ba'uu didee shanan kee gaggeessa rasaasni tokko sochootee jedha. Nu dararaa har'a nu ajjeesu bor nu ajjeesu too jennuuti gaafa hidaarii 11 gara qilintootti nu deebisan. Qilintootti nu deebisanii ji'a muddee keessa natti fakkaatamu sadaasuma sana keessa mana murtiitti nu dhiyeessan. Mana murtiitti gocha keessa immoo gocha keessa miti jedhanii gocha keenya miti jenne mana gubdanii nama ajjeeftanii miliyoona 15 fi lubbuu nama 23 kan fixe namoota kana rasaasa hin qabnu nuti. Sana booda ragaansaa yeroo nu qaqqabu yeroo laallu suura isaanii yeroo lubbuudhaan jiranii irra jira. Reeffi isaanii yeroo du'anii marga keessa ciisan qorqorroo irra ciisan jira. Erga gubatanii boodas jira. Namni egaa du'e reeffi isaa qofa jiraachuu danda'a. Abiddatu gubee abiddaan naqanii ibiddatti gubanii hidhamaatu ibiddatti naqee jedhan. Erga ibiddatti naqnee irra ta'e reeffi immoo eessaa dhufe. Waan nama ajaa'ibudha. Ofuma isaanii ajjeesanii ofuma isaanii waan godhanii nama 23 dhadhu garuu akka shakkiitti akka dhukaasa sanaatti nama 23 olittidha. Nama tokko odeeffannoo dhageenye amma lubbuudhaan hin jiru jedhan. Maqaan namicha sanaa Teedii moo eenyu jedhe? Teedii jedhe. Namni ragaa dhiyaate eenyu? Gabree Maaraam. Lubbuudhaan hin jiru jedhe. Maqaan isaa asirra hin jiru namichi kun eessatti du'e jennee gaafii gaafanne. Hin beeku jedhe. Ofuma isaaniiyyuu jechuudha. Kanarraa kaaneetu namni biraan akka du'eeru akka shakkinu nu taasise. Isa kana keessa dabarree osuma jirru egaa achi keessatti gaafa muddee 14 bara 2009 mana murtiitti dhiyaannee mana murtiitti iyyanne. Mana murtiitti qabeenyi keenya nurraa saamameera dhumneerraa. Manni murtii nuufaa kennu yookaan murteessaatii gara ta'etti nu dabarsaa jara kana biraa nu fixuu nu ajjeesu dhumaa jirraa jennee himanne. Achi jennaan manni murtii homaas hin kennine gara mana qilintootti nu deebise. Qilintoodhaa yeroo deebin ta'a bakka irra jedhanii hin teenye. Nama ajjeeftanii foonsaa affeeltanii nyaattanii. Nuti 60 dhabne Tigreen. Oromoon yeroo sana aannan dhuga. Amaarri xaafii adii nyaata. Walaayittaan qoochoo Dabuub warri kibbaa qoochoo nyaattu. Kanaaf namni aangoo isinii gadhiisu hin jiru. Aangootti dhufna jettanii abdatiina. Nama affeeltanii nyaattaniittu eenyu nyaachuu barbaaddan ammoo poolisii keessa jedhanii nu dararanii mana 4 tokkotti nama 37 iddoo tokkotti nu naqan. 37 harki keenya walitti dhaadha.
nama tokko qofatu kophaatti hidhameera. Firaashii abbaa seentimeetira 80 lama taanee hanga muddee 14 kaasnee hamma bitootessaatti turre. Hamma bitootessa calqabaatti turre. Bitootessa calqaba gara hidhaatti nu deebisanii, gara mana hidhaa isa bal'aa tokkotti nu deebisanii, achi keessa kutaa tokko keessa 171 taanee firaashiin akkasii irra ciisaa turre. Innis harkuma hidhaadhaan nama muraasa immoo achitti hambisani. Isaa booda amma mana ijaaraa jiru kophaatti. Manni sun amma ijaaramee deemetti hin baataa, aduun argitu, mana argitu, daqiiqaa 5 baata. Daqiiqaa 5 biiftuu argitee deebita. Maatii yoo dhufe immoo maatiitti dubbattu, homan jettu fudhattee ofirra galagalta. Akkaataan sanaan sana keessa darbinee booda waan nuti qabnu, waan Oromoon namni aadaasaa eenyummaasaa wajjinii hidhama yeroo hidhamu. Odaan kun narraa kutanii gatan alaabaa baa'ootii jechaa turan. Gumeen kunis alaabaa baa'ootii. Maaloo alaabaa baa'uun beekta yoo ta'e intarneetii banadhaa laalaa. Kuni aadaa keenyadha jenne egaa booda. Maaliif du'aaf garaa waan kutanneef nu ajjeesan innetu. Abdiin keenya immoo uummata keenyadha. Duuba keenyarra waan jiruuf, sochii waan jiruuf afaan baasnee 2010 itti dubbachuu geenya egaa. Mana murtiitti otoo deebinu. Mana murtiitti ragaa dhiyeeffatanii ragaa kan natti ba'e tokko Maddii Safaati. Maddii Safaa miliyoona 11 himatameera. Nama gibira mootummaan argachuu malu hambise jedhanii nama himatanidha. Gaafan ba'u mana murtii lidataattan isa arge gadhiifamee jechuudha. Ragaa natti ba'e. Hussein Affaaruu nama seeraan ala daddabarsuudhaan gaafa caamsaa 24 ragaa narratti ba'eetu gaafa 25 hiikame qaallettiidha jechuudha. Akkaataa kanaan nu dararaa turanii. Wantootiin nurratti raawwatame umurii koo guutuu otoon odeesse wanta dhumu miti. Daa'iman ijoollee waggaa 14 waggaa 15 fidanii achi keessatti dararaan taane irratti raawwachaa turanii. Ijoollee homaa hin beekne. Yoo barbaadan reebu, yoo barbaadan waan barbaadan godhu. Achuma keessatti immoo ofuma isaaniis immoo deebisanii ijaaranii Naggaa Kaasee namni jedhamu kana maal naan jedhe. Ilmi koo achi keessatti hidhameera Abdullaaziz kan jedhamu beektaa naan jedhe. Hin beeku ani otoon ani hin naqiin dura achi ture jedhan. Dhala isaaniirra achi keessatti hidhaniitu waan ati dubbattu, waan ati gootu si hordofaa turanii jechuudha. Dararaa kanatu narratti raawwate isa kana keessa dabarreetu lubbuun keenya yoo naga'e. Keessi koo amma nagaa miti ani nagaan fakkaadha akkasitti yeroo laaltu nagaa fakkaachuu danda'a. Nagaa miti keessi koo baay'ee na dadhaba. Waan ittiin nyaadhuun qabu ilkaan. Kanaaf harki koo kun buqqaadha. Finyootu na buqqisa. Ogeessi hin jiru, homti hin jiru. Akkaataa kanaan calqaba kan qabame sana calqabarras caamsaa 7 bara 2010 mootummaan dhiifama jedhee gannu lakkise isa sotoo ta'uu baatee keeyyata isaan shororkeessaadha jedhanii mana hidhaatti nu himatan sun 464tti manni murtii gadi buuse keeyyata isaas gadi salphisee ragaa ittisaa lakkaawwadhaa jedhanii osoo jirruuti lakkiseeraan aladha kan jedhaman jedhee mootummaan gannu lakkisee siin jedha. Galanni kendumu seenaa keessi boonsaa. Abdii muratiin jabaadhu barsiisa. Galanni kendumu seenaa keessi boonsaa. Waggaa 27 kana keessa ana qofa otoo hin taane kan koo beekamaadha. Lafa isaatu dhiphaadha malee uummanni Oromoo hundumtuu hidhaa ture. Waan barbaade dubbachuu hin danda'u. Waan barbaade hojjechuu hin danda'u biyya isaa irratti jechuudha. Abbaa biyyummaa isaa dhabee innumti aangoo irra jirurree dhiitamaa ture.
Ormi ormaa oppiidoon hidhaa ture. Kan yoo jedhan ka'ee fiiguudha. Hidhi yoo jedhan hidhuudha. Reebi yoo jedhan reebuudha. Isaaniin qabataniitu nu fixaa turan. Kaayyoon keenya immoo qabsoo kana ba'aa kana ofirraa buusuuf ture. Ba'aan sun bu'eera fakkaata malee ammarree nurraan buune. Nurraa bu'ee hin jiru. Maaliif ergamanii nyaachuu warri baran har'arree gurri isaanii achuma jira. Isaanumatu achumatti wal jijjiiraa jira. Goomjii jijjiiruun ittoo mi'eessu kan jibbame sirna kanadha. Sirni kun immoo duguugamee buqqa'ee hin banne. Namoonni kun haala qabsoo kana ilaalanii namoonni 2-3 keessaa jijjiiramanii gara uummanni deemu kanatti deemanii dhufanii lakki uummata kana wajjin hin jiraanna borus uummanni kun waan duubatti deebi'e miti jedhanii ilaalanii warri kaan qabsoo kanatti akka makaman ta'an. Qabsoo kanatti haa makaman malee jijjiiramuu hin dandeenye. An dhugaadha. Ihaadig kan jedhamu maqaa dhumti dhaabichaa iyyuu yakkamaadha. Maqaa dhaaba sanaani kan namni du'e, namni reebame, biyyaa baqate, qabeenya isaa kan dhabe, kan saamame maqaa dhaaba kanaatiin. Maqaan dhaaba kanaa yookaan ODP qofti waan maqaa jijjiirrateef jijjiiramni dhufeera jechuu hin dandeenyu. Namni mukti tokkoon aaramuun bobaa. Namoonni lamaan kun jijjiirama fiduu hin danda'an. Uummata kana faana haa deeman iyyuu malee, ilaalcha uummata kanaa qabatanii haa ka'an iyyuu malee. Maaliif baay'een isaanii isaan jala warri jiran warra kaleessa ergamee nama nyaachuu bare, nama reebuu baredha. Har'arree taappeellaa namaa kennaa jiru. Aanootti ollaa keenya aanaa keenya kanatu nagaadha malee. Shanee jedhanii taappeellaa namaa kennaa jiru. Warra kamtu warruma kaleessa baredha. Dhaggeeffachaa jiru. Har'arree kanaaf kaayyoon barbaadame galma ga'uu hin dandeenye. Maali gaaffiin uummata Oromoo tokko kan deebi'ee hin jiru. Gaaffiinsaa afaan Oromoo afaan federaalaa haa ta'uudha. Finfinneen magaala guddoo keenyadhaa jedha. Magaala guddoo keenya jedhamee wanti har'a dubbatamee faayidaa argachuu malu Oromoon Finfinnee irraa wanti inni argate hin jiru. Wanti inni dubbatamaa jiru hin jiru har'a. Gadi gatamee dhiifamee jira. Kanaaf kan biraan hafu gaafa Abiyyi muudamu Oromoo taangoo qabate jedhanii hiriyoonni keenya wajjin dararamaa turre, reebamaa turre, ji'a tokkoof nu odaa turan. Gaafa afaan Oromoo afaan federaalaa ta'a jedhee miidiyaan dabarsu kan saayikoo ta'e, kan maraate, kan mana fincaanii bulee jira, kan ofirratti hooqqise jira. Dhalattoonni saba biroo. Isaan kun immoo har'a Finfinneen kan keenya jechaa jiru. Dhugaa jiru jallisanii. Namni Ameerikaa dhaqeeyyuu hin jiraata. Nuyi Finfinnee keessa hin jiraatinaan jenne saba kamiiniyyuu. Oromoon saba kam wajjiniiniyyuu buluu beeka. Yoo boo'ee wajjiniin bu'a, yoo sirbe wajjiniin sirba malee nama miidhe hin jiru. Nama miidhuus hin barbaadu. Kanaaf kaayyoon keenya ammayyuu gara fuulduraatti aarsaa guddaa nu gaafata, aarsaa isa darbe caalaa nu gaafata jedheetanii yaada. Kanaa booda garuu uummanni Oromoos duubatti deebi'anatti fakkaatu akka kanaan duraattis dhiinnee bulchina jechuunis hin danda'amu. Yeroodhaaf garuu miidhamuu dandeenya. Sabni kunis miidhamuu danda'a. Ikonoomikaalee du'eera, barnootaan du'eera, ammarree nu biraan deebine. Maali afaan kunis afaan federaalaa yoo ta'e, Oromoonis ijaaramee Finfinnee irratti galee yoo akkuma Ormaa sana biyya baasaa kanarratti waa argate maal ta'a? Oromuu nyaachaa jira. Isa kanaaf isa kanammoo hundumtuu callisee ilaalaa jira. Warri nuti abdiitti horree, warri dhaggeeffachaa jirrus ammas dhaggeeffachaa jirra obsaan nuti. Kaleessas kilaashii hin qabnu, matiriyeesii hin qabnu, laawunchara hin qabnu nuti. Yoo ta'uu baate ammas uummanni qophiirra jira. Uummanni kun qophaa'arra jira. Dhaggeeffachaa jira garuu obsaan dhaggeeffachaa jira. Har'a boru iftaan jijjiiramaa jedheetudha. Warri sun immoo gurra dhaatanii socho'aa waan jiranii fi yoo inni kun gara jijjiirama dhugaa kana qabatamaasaa lafa kaa'uudhaaf hawaasa kana gadi bu'anii hawaasa kana to'atanii warra kaleessa miidhaa geessisaa turan kan gama seeraatti irreen dhiyaanne dhiifama jedha. Namni badiisaa yoo amaneedha dhiifama gochuufiin kan danda'amu. Warri kaleessa dhiiga ijoollee dhangalaasaa turan, warri kaleessa ajjeesaa turan, warri saamaa turan asuma keessa socho'aa jiru. Yeroo sana garaan nama hammaata.
namni garuu obsuma godhateetu yaa Waaqayyo obsa nuu kenni jedheetu bira darbaa jira. Isa kanammoo isaan quban qabanii warri gaaraa. Godinarraa kaasanii Oromiyaarraa kaasanii hanga godinaatti godinarraa kaasanii hanga aanaatti wal ijaaranii jiru. Caasaan isaanii jira. Kanaaf amma abaa'oo shanii jedhanii hidhaa jiru. Mee warruma biyya keessa socho'ee ani biyya bulchaan jira Finfinneen adaraa baala daraadha ani jedhee warra socho'u. Tuqamaniiru. Wanti tuqaman jiru. Nuyi saba kamirraas jibbinsa hin qabnu. Lammii kamirraas jibbinsa hin qabnu. Wajjin jiraanna. Itoophiyaa dhugaa ijaarraa. Itoophiyaa sobaan nu ga'a. Sobaan inni humnaan ijaaramee jiraatamu kan jedhudha malee qabsoon keenya qabsoo biraa miti. Uummanni Oromoos kanuma barbaada. Itoophiyaa dhugaa barbaada. Har'as borus Itoophiyaa dhugaadhaaf ijaaruudhaaf namni duubatti deebi'u hin jiru. Abbaa biyyummaa keenya mirkaneeffanneetu. Han keenya namaa laanne Itoophiyaadha yoo jenne isuma kaleessaan nutti deebi'aa jira jechuudha. Kanaaf fallisaa maalidha? Hundumtuu tokko ta'ee uummata kana dhaggeeffatanii isaanis waan uummanni jedhu kanaaf deebi'ii kennuu qabu. Deebi'iin kun hin kennamu taanaan iddoo kaleessaatti deebi'uun keenya wanta hafu miti ammas. Aarsaa isa kaleessaa caalaa nu gaafachuun isaa wanta hafu miti. Kana hin beekne. Miidiyaa garaa garaa irratti hin argina. Waan isaan barreessaa jiran. Warri kaleessa hidhaa turre attamitti qabsooftanii attamittiin uummanni isin faana ka'e jedhanii nu gaafatan har'a immoo waan Oromoo irratti barreessan argaa jirra. Waan isaan Oromoo arrabsaa jiran. Mana hidhaa ta'anii akka ijoolleen keenya maatiin keenya hidhamu gochaa turan. Mana hidhaa sana keessatti aarsaa meeqa kaffalle? Maatiin koo yeroo sadiidha biddeena gadi naqee deebi'ee bu'aa. Haati manaa koo jechuudha. Achi keessatti du'eeraa jedhanii maatii kootti himanii maatii koo maraachaa turan. Warra du'aa namni dhufe namni dheengadda dhiyoo kana na argee boo'ee jira karaa irratti. Dhuguma jirtaa sidhamoo nama biraa fakkaattii keetii naan jedhee na gaafate lakki anumadhaa sobadhaa diina todeessaa jira amma jennuttidha. Warra du'aan keenya himameera. Kanaaf lama hin duunu lama du'uu Waaqayyo namaa baasu. Warri kana godhanis itti gaafatama seeraa jalaa yoo ba'an itti gaafatama seenaa jalaan ba'anii seenaanis yoo dhabne seenaa yoo dhabne seeraan hin dhabnu seeraa yoo dhabne immoo seenaadhaan hin dhabnu. Dhalootarraa dhalootatti darba seenaan kun immoo. Kanaa booda uummanni Oromoo duubatti deebi'ee akka kaleessaatti dhiiteen bulcha jechuun hin danda'amu. Dhaggeeffachuudha waan inni jedhu waan inni barbaadu sana kennuufiidha. Waan inni gaafate sana waan seeraan alaa gaafate yoo ta'e lakki kun siif hin malu. Waan seeraatii yoo ta'e immoo waan seeraatii fudhadhu kanumatu si gahaa jedhamee itti himamuu qaba. Uummata Oromootti malee calluma jedhamee bakkee irratti lakki bilisoomne irraa inni jedhan kun ani bilisummaa jechuun fakkeenya miidiyaa fudhanname. Miidiyaa OMN OBN jira. OBN akka naannootti kan baname. Mee gahee maal qabna mee miidiyaa federaalaa irraa? Uummanni Oromoo gahee qaba. Isumarree kaanuu kaan hin yaadatanii yeroo nuti barachaa turre afaan Oromoo sa'aatii tokko amma sa'aatii lamaatti ture. Yeroo Oromoon fardeensaa horii isaa sassaabbatee galu ture. Dhaggeeffata. Akka inni hin dhageenyeef afaan Oromoo sa'aatii 12 hamma tokkotti taasisaniitu afaan Tigriffaa sa'aatii tokko hanga sa'aatii lamaatti taasisan. Warri aangoo qabu. Sun iddoo isaatti deebi'eedha. Gaaffii hedduu kan unu caalaa immoo yoo ta'u gadi buutee qotee bulaa keessa kan qotee bulaan si gaafatu immoo hedduutu jira. Isaan akkasii kun fooyya'aniiru gahee qabna achi keessa qabeenyu kan keenya kan federaalli ittiin bulu kan keenya kan uummata Oromooti. Isa kana eessa dhaqaniitu bilisoomne irra jedhanii odeessu ani hin fudhadhu. Ani akka kootti bilisummaa miti caafiisa wanti argame tokko maalidha? Waliin dubbachuu dandeenya. Miidiyaa kana barbaanne dhaggeeffachuu dandeenya. Abalu faana deemteetu hin jiru. Hanga tokko parsentii 5 yoo nuti kan nuti arganne jechuudha. Parsentii 5 ishee kan parsentii akka parsentiitti yoo jijjiire. Kana alammayyuu aarsaa cimaa nu gaafataadha. Yoo kanan godhan ta'e isaaniifis boru rakkoodha. Mootummaaf mataan isaa rakkoodha. Kanaaf gaaffii kana gaaffii abbaa biyyummaa gaaffii afaanii gaaffii saba bal'aa kana deebisuu qabudha. Sanan deebisa yoo ta'e boru itti gaafatamummaa jalaan ba'ani. Itti gaafatamummaan immoo waa lama kan seenaa fi kan seeraati. Ani akka kootti itti gaafatamaa seenaa ta'uurraa itti gaafatamaa seeraa ta'uu koo wayya. Seera yoo ta'e fixadheen ba'a. Seenaa yoo ta'e garuu dhala kootti darbaa deema.
dhala kootti darbaa waan deemuufi maal jedha Oromoo yeroo mammaku maqaa baduu mannaa mataan baduu wayyaa jedha. Isa kana yaadanii isaanis irratti hojjechuu qabu. Of ilaaluu qabu, of sakatta'uu qabu. Keessa isaanii maaltu jira maqaa dha'uun hin danda'ama. Saba biraatu jira. Maal barsiisu? Saba akkasii biyyarraa ari'uu fi Oromoon jedhu. Oromoon nama ari'u. Nama ofitti qaba. Moggaasa maqaa isaarree tola isaa jedheetu yoo lafaa argerree guddisee ittiin waamama. Waan dhalli isaa argatu irree argata akka sirna gadaatti. Dhaalas haa ta'u waan hundaa argachiisa malee Oromoon gonkumaa nama jibbeen beeku akkan seenaarraa dubbisutti. Garuu namatu nu jibbaa jira. Kanaaf jibbinsi kun immoo gatii uumaan jiru warra akkas godhanis otoo dhaabbatanii of ilaalanii sabni kun tokko ta'ee tokkummaa isaa cimsatee nagaaf nageenya isaa uummatee otoo deemee gaariidha. Abdii muratiin jabaadhu barsiisa galanni feendumu seenaa keessi boonsa. Abdii muratiin jabaadhu barsiisa galanni feendumu seenaa keessi boonsa. Maaltu eegama hawaasa kanarraa wanti eegamu? Hawaasni kun ammas tokko tasgabbiidhaan akkuma kanaan dura dhaggeeffachaa ture hanga tokko dhaggeeffachuudha. Dhaggeeffatee falliin jiru yoo ta'e qabsoosaa kanaan duraa finiinsuu qaba. Qabsoosaa sana itti fufuu qaba. Yoo sana ta'uu baate deebiin hin deebi'u. Sodaatanii dhaggeeffachaa jira ammas obsaan inuma dhaggeeffata hawaasni kun haa dhaggeeffatu garuu yoo deebiin hin kennamu ta'e dhaggeeffate isaa game ammas qabsoosaatti fufuudha. Eenyumaan sodaatee qabeenya isaa mirga isaa abbaa biyyummaa isaa eenyuuf iyyuu dhiisuu hin qabu. Gama dinagdeetiinis akkasuma wal ijaaree dinagdee isaatiin wal cimsuu qaba. Mootummaan biyya bulchus dinagdeedhaan ijaaruu qaba. Isa biyyi yookaanis immoo halagaan abbaan fedhe irratti wal ijaaree irratti fendelalaa jiru kana irratti ijaaree hawaasni kun akka dinagdeedhaan cimus irratti hojjechuu qaba. Dinagdee qofa miti barnootaan irra akka inni cimu taasisuu qaba. Lafee dugda biyya kanaati. Furtuun biyya kanaa immoo maalidha? Barnoota. Barnoonni jiru taanaan duuneera. Kanaaf gama hundaaniyyuu mootummaanis bira dhaabbatee akka isaan of cimsan akka hawaasni kun akka of gatee hin teenye waan guddaan fuuldura isaatti akka isa eeggatu diinni hedduu isa marsee jiraachuu isaa hubatee qabsoo isaa kana keessa isaatti qabatee wal ijaaree paartiidhaan wal qooduu miti dhimmi paartii kabiraadha. Dhimmi kun dhimma Oromummaati jedhee wal ijaaree hawaasni kun tokko ta'ee diina isaa irratti ka'ee abbaa biyyummaa isaa mirkaneeffachuu qaba. Kanaaf qabeenya isaas abbaan qabeenyaa yoo ta'e namni kamiyyuu ijaaranii gara dinagdeetti kan ni galu karaa adda addaatiin kallattii adda addaatiin hawaasa waggaa 27 guutuu mana hidhaa ture kana hojiin ejjenne kana hojii keessaa baasanii kaleessa gibira mootummaa kana dhabamsiiste jechuudhaan hojiirraa iddoo ishee yoo barbaadan ta'e mindaa gaarii kaffalamoo ta'e isarraa ari'aa turan kanarratti hawaasa kana ijaaruun dirqamadha. Keessumaa Finfinnee irratti ijaaramuun dirqamadha uummanni Oromoo. Biyya isaati waan ta'eetiif handhuura isaati waan ta'eetiif handhuura isaa sana irratti waan aadaa isaa sana eenyummaa isaa sana calaqqisiisuu qaba. Isa kana beekuu qaba. Kan kooti jechuu qaba. An Oromoodha jechuu danda'uu qaba. Namni kaleessa itti qaanaa ture kun qaanaa turani Oromummaan akka waan yarummaa ta'etti qaanaa turani saba guddaa kana qaanaani nama qaanessaa turan isa kana ciminaan itti fufuu qabnaan siniin jedha. Egaa daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork bu'aa bahii qabsoo barsiisaa Kabbadaa Camadaa fi waahillan isaanii keessaa turan irraa waa hedduu akka hubattan ni abdan. Turtiin barsiisaa Kabbadaa Camadaa waliin taasisaa turres kanumarratti kan goolabamuu ta'a. Waan waliin turtaniif galanni keenya guddaadha. Qophiilee biroon hanga walitti deebinutti yeroo gaarii isin hawwina.
galanni feendumu seenaa keessi boonsa. Abdiin muratini jabaadhu barsiisa galanni feendumu seenaa keessi boonsa. Bu'aalee barnootaa jabeessinee himna burqaalee beekumsaa yoom galatoonfanna isaanumaan boonna. Abdiin muratini jabaadhu barsiisa galanni feendumu seenaa keessi boonsa.